Ashama maatii kingi caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii jira galata rabbii saafaa galatu nagaa kudha baga fayyaa keessan taatanii addas deebi'ee dhufee jira viidiyoo nama ajaa'ibsiisu baay'ee viidiyoo namatti tolu viidiyoo keessi kan koo itti gammadee baay'ee oduu gammachiisaadha jechuudha isinii qabatee dhufee jira jalqaba baga nagaa keessan taatan nagaa koodha namoonni amma kallattii chaanaalii kiyyaatti dhuftan caalaan jedhama chaanaalii kanaaf haaraa taanaan amma subscribe godhaan maatii keenyatti amma dabalamaan isiniin jedha sana malees immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan na jajjabeessan isiniin amnenu furi akkum ke duri tole situ bakke senati tumaserati Har'a oduu baay'ee namatti toluun qabadhee dhufe innis maalidha akkuma beekamu hundi keenya akkuma beekamu guyyoota 3-4 dura guyyoota guddate guyyoota 5 dura albamiin artistii Haacaaluu Hundeessaa qarshiidhaan akka bitaniif jira uummanni Oromoo qarshiidhaan akka bituuf yookaanis immoo uummanni addunyaa qarshiidhaan akka bituuf aappii yookaanis immoo weebsaayitii iTunes irratti kaa'ee ture. iTunes jechuun immoo weebsaayitii albamni muuziqaa tokko itti gurguramu jechuudha. Egaa akkuma beekamu artistii Haacaaluu Hundeessaas muuziqaa inni hojjete maatinsaa iTunes irratti nu haa gurguramu iTunes irratti nu haa ilaallamu jedhee ture jechuudha waan nama ajaa'ibu jechuudha iTunes gubbaatti muuziqaan artistii Haacaaluu Hundeessaa yookaanis immoo albamni artistii Haacaaluu Hundeessaa addunyaarraa jechuudha akka addunyaa kanaatti sadarkaa sadaffaa qabatee jira waan baay'ee tokko namatti toludha gaar tokkoon gaddas ta'u jechuudha egaa wanti asirraa taajjabe baay'ee wanti na ajaa'ibe jechuudha addunyaa kana irratti Oromoon haga baay'atu baay'ee tokko na ajaa'iba jechuudha haga baay'atu keessaa'u eessatti gurguramee Kanaadaa fi Awustiraaliyaa irratti sadarkaa tokkoffaa ta'e gurgurame jechuudha. Kanaadaa fi Awustiraaliyaa amma biyya sanitti kan sadarkaa tokkoffaa qabatee jiru albama artistii Haacaaluu Hundeessaati jechuudha. iTunes irratti USA irratti immoo sadarkaa tokkoffaa qabatee jira baay'ee wanta nama ajaa'ibuu fi baay'ee waan nama gammachiisudha jechuudha. Oromoon walii birmachuuttis baay'ee gahee guddaa qaba yookaanis immoo jijjiirama guddaa agarsiisa jechuudha waan baay'ee tokko natti toleedha. Gar tokkoon artistii keenya dhabnuti gar tokkoon immoo jabeenya uummanni Oromoo jaalala isaaf qabu laphee uummataa keessa yoomuu akka jiraatu fi sana malees immoo jaalala uummanni Oromoo isaa qabu uummata Oromoo miti by the way biyaansi yoo xiqqaate uummanni Itoophiyaa harkis muraasa taatu jechuudha keessatti hirmaachuun isaanii hin oolle garuu uummanni Oromoo harka guddaa jechuudha harka guddaan kan keessaa qabu abbaan sirna kanaa uummata Oromooti. Hunda caalaa wanti ajaa'iba uummanni Oromoo hagamtu jira biyya Awustiraaliyaa Awurooppaa keessa jechuudha biyyoota addunyaa faffaca'ee uummanni Oromoo ani akkasitti ilaale jechuudha waa xiqqoo waa nama 100 waan akkasitti garuu baay'eedha miiliyoonotaan kan lakkaa'amudha. Kana jechuun maal jechuudha addunyaarra sadarkaa sadaffaa iTunes irratti jechuudha muuziqaa artistii Haacaaluu Hundeessaa addunyaarra sadarkaa sadaffaa qabatee jira baay'ee tokko waan nama gammachiisudha baay'ee tokko jechuudha ammas immoo daataan isaa hin teechifamne daataan isaa jijjiiramaa deema haga sadarkaa tokkoffaatti deemuu danda'a jechuudha kana booda ni jijjiirama iTunes immoo eegee wantoota akkasii kana sadarkaa isaanii eegee albamoota sadarkaa isaanii eegee achirratti haga laallame jechuudha kan jechuudha waan guddaa jechuudha sana malees immoo akka addunyaatitti sadarkaa sadaffaa qabachuunsaa biyyoota addunyaattis biyyoota hedduu keessatti jechuudha tooppi 10 keessa galee jira jechuudha albamni artistii Haacaaluu waan Oromoon hojjete jechuudha sanarraa kan hafee akkuma dhiyeenya laaltan jechuudha wantoota magaalota hedduu keessatti Oromiyaa magaalota hedduu keessatti yaadannoo artistii Haacaaluu Hundeessaatiif godhamee jira. Egaa sana malees immoo albamni artistii Haacaaluu Hundeessaa magaalota Shaashamannee, Adaamaa, Buraayyuu, gara Jimmaa, gara Wallaggaa hedduu magaalota hedduu gagaa jira jechuudha. Sana malees uummanni baay'ee tokko itti hirmaachaa jira. Ammayyuu wal ga'u waliin fakkaatu jechuudha. As nu biraan geenye kinoo hundaafuu sana fakkaatti dubbiin baay'ee waan namatti toludha. Baay'ee waan keessa kootti toleedha. Baga gammadanii baga gammanne keessatti uummanni iTunes irratti muuziqaa Haacaaluu bittanii fayyadamaa turtanii fi ilaalaa turtanii nu boonsitaniitu. Egaa wanti kun guyyoota lama booda sadarkaa tokkoffaa ta'inna laata waan namatti toludha hundaafuu nu jiraadha jenna isin kabanya isin jaallanna wal bira dhaabachuun beekna walitti achi kan namni tokkos badii balleessee maal taanan walitti dhaabachuus beekna jechuudha wanti hundu
uummata kanaaf ifaadha jechuudha. Sanarraa kanaaf kunoo nagaa keenya gammachuudha guyyaa kaleessa guyyaa dheengaddaa xiqqoo gadda ture maaliif waggaa waggaadhaan waan haati manaa caalus uummata xiqqoo baay'ee laphee uummataa baay'ee tuqxe jechuudha. Hundaafuu har'ammoo kun oduu gammachuuti jechuudha. Ani gara kun baay'ee gammadeera jechuudha. Addunyaan nu beekteetti addunyaan uummata Oromoof iddoo guddaa laatteetti yookaanis immoo laatti jechuudha. Egaa nu boonsitaniitu kanaan ibsachuu dhufee isinan jaalladhaa isinan kabajaa namoonni hanga ammaan na daawwattan guddaa isaa galatooma. Laayikii godhaamu, sabskiraayibis godha, maatii keenyatti dabalama, nagaatti. Sanarraa kanaaf kunoo nagaa keenya gammachuudha guyyaa kaleessa guyyaa dheengaddaa xiqqoo gadda ture maaliif waggaa waggaadhaan waan haati manaa caalus uummata xiqqoo baay'ee laphee uummataa baay'ee tuqxe jechuudha. Hundaafuu har'ammoo kun oduu gammachuuti jechuudha. Ani gara kun baay'ee gammadeera jechuudha. Addunyaan nu beekteetti addunyaan uummata Oromoof iddoo guddaa laatteetti yookaanis immoo laatti jechuudha. Egaa nu boonsitaniitu kanaan ibsachuu dhufee isinan jaalladhaa isinan kabajaa namoonni hanga ammaan na daawwattan guddaa isaa galatooma. Laayikii godhaamu, sabskiraayibis godha, maatii keenyatti dabalama, nagaatti.